tu saati tolli sa jiraatu maal lola mirqaannaa maal lola mirqaannu yeroo kamiinuu garuu miituun yeroo kamiinuu namni miidhamuu nayyamnu yeroo kamiinuu eenyuun irrattu nama laalaa beeku nama miidhamee beeku waan taaneef miidhaa abbaa fedheellee nayyamu hin qeeballulle warra miidhamee jiru immoo watilka ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaasi jedhe rabbiin uyyuu guyyaannu sirraa kaffallu numa jira jedhe rabbiin akkuma sana malee tokko lammaffaa immoo maal sitti fakkaata abbuma fedhellee yoo ta'e sa'aatiin keessa waa'ee uummata sanaa haasoftu fakkeenyaaf amma jidduu kana waa'ee warra Iraanii haasa'a namni waa'ee warra Israa'elii haasa'a waa'ee Shi'aa haasa'a eegasii malee dawtuu si waraanan hin jalqabin waa'ee Shi'aa haasa'uudhaaf taayimii jirri waraanaa Israa'el irratti jalqaban maaliif hima yeroo kana yeroo Iraanii irratti haasa'an yeroo kana waa'ee Shi'aa beekuu yeroo kana ma duraan utuu isiin dhuftee bakka kana hin geenye yookaanis immoo yeroo nagaa yeroo waa tokko illee isiin hin jedhin amma isiin waraana jalqabdeennaan waa'een Shi'aa sammuma baratama eenyu beekee waan kanaaf yaa namni waa beekuu xiqqoo si gorola liqimse wayii namni yookaanis immoo haasa'u rabbi kenneef nama hundatti mi'aamu yeroo hunda si mi'aamu quba qabaadhu mi'aawun akka qaba mi'aan gara qaba nama hundatti mi'aamu yeroo hunda mi'aamu irra caala namni eenyu fan hojjetaa jira jedhee itti gaafatamummaa irra jiru yoo beekee jedhe wanni nama haasa'u kun akka duriitii miti wanni amma abbaa akaakuun keenya haasa'anii dabarfatanii wanni tokko jee qilleensarra waan hin jirreef hamma viidiyoodhaan jiraatte qofitti artificial intelligenceedha afaan seekaa keenya naasaa jirti malee namni ergaa fuudhee qilleensa irratti dhiisee sila hadhautu hadha bakka hadhanuu jirru kan amma waggaa 100 booda namni waggaa 100 booda duniyaarra hin jirre dhufee nu argu maal jedhaatu haasa'u hin jiraate utuu haasa'u hin jiraate maal jedha namni waggaa 20 booda waggaa 30 booda namni sinadhaa agarta waggaa 100 jiru beekamaadha namni waggaa 100 miti waggaa 50 yoo ga'u sarbi beeka haasa'atattee deemte ni dubbatattee deemte ijoolleen si booda akaakuu abaabuu dhalaasiin kun akkookooti jettee si agarsiifatti yoo aqunti mallee afaanii nama bahe jechuudhumaaf hin bahe malee immoo jechuudhumaaf hin jedhe amma maaliin barbaada isinitti fakkaate aan tokkoffaa laayivii namu miidhaan qabaadha kanaaf ergaan si bira kaayyadha ergaa na bira kaayyata ergaati na bira kaayyattuun fuudha ergaan si bira kaayyadhas naaf dhageessas nan beeka akka qalbiin kee na bira jiru nan beeka ulfaadhu galatoomne ilaamee jireenyuma hadha jiraannu kana joo dhala dhufu maalis ta'u namni duraa dhalachuu nafu dhalli dhufu akkamitti nu yaada jedha har'aa jiraannu rakkoon qabu bor guyyaa biraati guyyaan nuti jirru kaleessi du'eera joo kaleessi dabarfateera eega dabarfate kaleessi du'aadha kaleessi eega du'e immoo bor immoo hin dhalanne mallee inni achi itti dhalatu nama haaraadha jechuudha waan hadha informationii jiru qilleensa hadha jiru akkaataa hadha jiru tokko namni nu beeku hin jiru kanaaf ijoollee asiichiin dhalanneef waa haasaa jirra waan ta'eef wanni amma haasa'amu tokko wanni badu hin jiru wanni badu waan hin jirreef waan hin banne kana ati yoo keessatti baddee'o fakkeenyaaf guyyaa qiyaamaa yakka abbaan ofirratti hin beeyneetuyyuu tuulamee kuusamee dhufee bira kan marame biratti tuulamee jira jedhe yakka abbaan ofirratti hin beeyne hojjechuu ofii maaliif jennaan hojjetatee lafa kaa'atee jennaani ilmaan irratti deemte dubbiin nama dhaggeeffate dhalootatti dhalate jechuudha waan hamaa lafa keessee fakkeenya taatee dabarfattee jennaan yookaan hannaa fakkii ta'uu hammeenyaa fakkii ta'uu jecha hamaadhaan ta'uu uumaa adda addaatiin fakkii taatee deemnaan dhaloonni itti dhalatee waan sana hojjetee jennaan akkuma sana immoo gaafa ati waan gaarii hojjettee nama hadha jiru kanaaf yaaddee ijoo nama hadha jiru kanaaf khayrii hojjenneetu waliin hin geenyama hamaa hojjechuu dhiisaati ummata hadha jiru kanaaf akkatti jiru hin beeyna eessa akka jiru beeyna akka inni ta'aa jiru beeyna khayrii dhuma yoo hojjenne waliin hin geenyaa fi hamaa hojjechuu dhiisaati yookaanis immoo waan hamtuu hojjechuudhaaf yeroo qabaannaa dura awwanni jechuu bira bada ijoollee koo yeroo kana onlaayinii hin jiru kana dur namni karaa deemee barbaada dur karaa deemeetti namni ilmii barbaada miti amma ilmii hundinuu gosti beekumsa hundinuu yoo onlaayiniitti nu argamaa jira waan ta'eef guyyaarraa sagantaa eenyutu guyyaa baafatee sagantaa daqiiqaa ammanaati ammaan mana shee baloo baduu naggeeffadha. Akkaadaamiin illee jira yeroo ammaa namni yuutuubii horiitti baafachuu jechaa jira kaayyataa jira.
utuu sila gargaaramne keessa su'aa beekaa deemne sheekii adda yuutuubiin sheekii ofii isaatiif bakka ulamaa qaqqabuun argachuun argannetti sheekiin ulamaadha. Kanaaf mee qoy egaa manzuumaa 13 kana isin affeerata. سيلس ونين تاسم مالتوتا يا إخوة الإيمان يا ميوان عدقها والربين كون على في سرنا سا وبرادو بچون سيلس إساتا أمي الروايو بدو ناسا أمي أسلانكا تنونا دقائي على نبيك خير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله فعلا قلتوما أدوينتكم ما ربوك نيوا قرآنتكم لهم عليفتان قوة ربنا دام فبجهران روا وتو قران جرو مالف نبوة نمو ديني خنا تاسيس هوا غرو اسلام ما بكي دبكوا سبب دينين كنيا تيافندوا جدو مسلمو تادب ميقوان او بلما ندمنا نساد فقوان انتاني اركدوا نعوذ بالله على نبيك خير خلق الله ارجيرا سعد ارجيرا هيا تولي نمبيك بالما قباتشو كني بيكا كوبي قباتشو كني بيكا نتي تولانو جدين بيكو نتي تولاو كاريس موكل فودا شكودا بشننا وجدين بيكو إلا دقوقتا بريس يرو غري مالب جناني بكان دقو بربادي جني ساقل يرغد bakkan dhaquu barbaade bakkan sila dhaquu dadhabe immoo yookaanis immoo gariirra kaandhiitaa sagalee ergadhe har'a afaan keenya wal dhageenya manni afaan qofatu hin ta'in namni afaan beekeedhaaf waan dhaga'u jireenya inni walitti himaa jirru bara sababni waan dubbadde fahamtaniif hubattanii fi jireenyi isa jiraattan ani jireenya irratti hundaa'a irra caalaa qilleensa irratti hundaa'a qilleensi ammaa kun akkamitti jira haala kamitti jira isa jedhu raayyee ayyee tole nawwaraa baay'ee duukanaa warabbi jedhe ayyee argeera gaafii keessan argeera nawwaraa baay'ee warabbi jedhe qopheesseer hedduun qopheessee lakkee qophii danuu isaan qaba bari waraabuudhumaa fi yoo yeroo isaatii jechuun jiraate malee qophii baay'een qaba inshaallah warabbi jedhe nawwaraa bas nan gadhiisas biizinilaa taala amma wanti jechuu barbaadu kaayyoo biyyaa baateef beeytaa intaloo ati silaa bareemmaa ergamtuu taate diinqa arabaa jirtu koo ati silaa ergattuudha. Ati silaa barammaa sa'aatii kana keessa yeroon horanii kaanii jireenyatti deebi'an hin jiru joo. Jiraataa horama yoo horuu barbaachise. Isumaayyuu maaliifan horanii kaanii horama. Horuudhumaafuu jalqaba maaliifin horaa maaliifan argachuu qaba jedhameeti. Isi warri ijoolleen durbaa immoo horuudhaafuu hin baane gargaarsaafuu madda addaatiifuu baatan irra caalaan keessa jechuudha. Irra caalaan kanaaf kaayyoo baateef yaada sartaa. Kaayyoo baateef yoo dagattee taate akkan taane taata waatu si eeggata waan ta'eef maaliif jennaan mana tokko kan ijoollee wahii ilmaa wahii kanatti boruu haadha isaatuudhaa deemtu si eeggataa jira waan ta'eef kaayyoo baateef kaayyoo deemteef kaayyoo gadhiifteef ijoolleen durbaa jaallattee haadhaaf abbaa biraan baatu jedhee yaada irra caalaansi kaayyoo kana baateef sana sigaleeraa rakkoo abbaa kee irraa buqqisuu kan kennan beeka irra caalaan rakkoo maatii irraa fuuchuu kee nan beeka manatti ijaaruu kee nan beeka hamma ta'e tokko nan beeka ishii umuriin kee ho'i lakkaa'ata ani ni yaadu yeroo hunda yeroo baay'ee kana beekte wanni ijoolleen biyya alaa jirtu kana keessatti ijoollee durbaa umuriin kee lakkaawwata umuriin namni fuudhaaf nama haaju mokko nama madura jaalladhee miti viidiyoodhaan miidiyaadhaan yookaanis immoo manzuumaadhaan sagaleedhaan barreessee yookaan immoo sagaleedhaan immoo yeelalee lallabee gadhiisee boriin kee si qofaa miti anas iyyaachisa. Boriin kee maaliif jennaan ijoollee ati sila haadha taatuuf anatu eeggata ture. Ijoollee ati haadha taatuuf sila hayyuutu sirraa dhalata. Silaa sumatu iyyuu haadha hayyuuti. Silaa sumatu haadha manaa hayyuuti. Atamma sa'aatii kana keessa carraadhaa mudanne eega mudanne immoo diinqa arabaa jirta. Eega diinqa arabaa jiraatte immoo yoom galta laataa inni jedhus anuma yaachisa ammoo. Maaliif jennaanii rakkina asa deemu waggaa isin deemuu jalqabdan waan argaa. Waggaa 30 dura baay'een ijoolleen akkasiin hin deemne barbaade. Rakkoon nuti harka keetiin nuuf furamu kun nutti taafu
ati deemtee abbaan manaa wayii haadha manaa silaa haadha manaa taatu yookaanis immoo ilmoo sababa kan kee argamuu dhabuurra rakkina kana taa'aaf nuu hin deemin waan jedhamu tokkoon qaba ture. Eega deemame immoo eega achi gaame immoo yoom abbaan amma yaa abbaan amma biyya keessaa akka ati dhayitu haajumu baay'ee isaa jira rakkateetii ilmoo biyyaa baasa. Abbaan gadi hin jaallateen baasu ijoollee biyyaa. Utuma hin jaallatin rakkateeti akkam mallee ta'eeti ijoollee gandaa baasee ilmoo midhaan onnee kana namni jaallatee mana hin baasu. Akkuma ilmoo keenyaatti ilmoo ofiisaa ilaalla waan ta'eef ayyee tole. Amma gaaniin barbaadaa jiru umriin dhiiraa gaafa waggaa 50 booda sinuma fuudha. 60 booda sinuma fuudha. 70 booda sinuma fuudha. Ilaa qaalicha tokko ijaan hin arge naannoo machaaraa kana waggaa 92 yaadha manaa fuudhanii ilmoo qaban ilmoon isaanii amma waggaa meeqa ga'eera. Anke immoo akkanaa miti obboleettii dhiiraa obboleettii akhiraa. Anke immoo akkanaa miti kanaaf na yaachisaadha. Sababan sitti muudha buutiin tarii waa ta'a laataadhaan inni na sodaachisu. Sababan sitti muudha buutii sababan gumaataa yookaanis immoo qooda baachuudha buutiin yookaanis ergaasi biraa ga'uudha buutiin guminan godhee akka ati hin goone hin deemne yookaanis immoo akka ati immoo rakkina keessaa baatu godhe tokko maaltu jira inni jedhus na yaachisa. Waan an godhu wallaalus yaaduu hin dhiisu jechuun maaf hin jedhe. Kanaaf ulfaadha galatooma tiko yoom ela namnan mallee asiinuma yaa jira waan isin ajaa'ibu eega tiktookiin immoo dhufe duraan illee wal dhorkinee dhiisaa rakkinachuu keenya wayyaa jedhaa turre amma immoo eega ijoolleen viidiyoo adda addaa gadhiisuu jalqabde akkuma waggaa 30 waggaa 40 duraatti ammas namni yaa'e kun maasalxanyaan iddeen gattaan hin jiru dubartii bira iddeen gattaan inuma yaa jira atisa waggaa 20 dura dhaqee ammallee iyyuu hin galleetu arguu iyya si kaa jira namni. Rakkinis hin kaafti nan beeka. Ishii borii keetii wakkam ta'ama borii kee wakkam. Atoo achitti naftu akkanattis immoo hin hafamu. Ishii akkanumaanuma ta'u rabbiin jira inshaallah. Rabbiin siif jira awwalniin jechuu barbaadu immoo. Eega dhayxe immoo akkam malleetti akka onlaayiniitti mul'atiin akkam malleetti. Borii keetii fi dhiirtii xabiyaan dhiiraa waan gabaa kana ofiisiitiif ofiisiitii yeroo akka namni duriyyeen fedhellee bakka mallee yoo si dhaabde yoo si wajjin bakka mallee dhaabatte lamoo sitti naa jimtu kana quba qabaadhu. Wallaahi akkasi. Dhiirtii yoo bakka mallee dhayxee si dhaabde eega si dhaabdee kaatee sitti naa jimtu. Dhiirti fedhellee maaliif jennaan kiiloo kee bartiitti sitti bashannanuuf si barbaadde malee si galeeraa dubbiin. Silas namni namummaa qabu namni ilmoo namummaa qabu namni obboleettii qabu. Namni ilmoo qabu bakka kana sin dhaabu iddeen mallee sin dhaabu namni haadha qabu namti hidda gaarii irraa dhalatee dhufe bakka mallee sin dhaabu. Eegammoo isinimti immoo bakka mallee si dhaabde iyyuu immoo sitti naa jomtu quba qabaadhu. Kana beekee of qopheeffadhu. Kana beekee of eeggadhu. Hundi keessan iyyuu akkuma kana. Dhiirtii gaafa isuma iyyuu moza banaarraa viidiyoon nama asirra jira viidiyoon nama bakka hunda jira hin argaa jira miti. Namni si intala si akka kana jedhaa baatee viidiyoo kana waraabaa baatee abba manaa taatee boo jedha namni nu ganda keessan teessisu beeka. Kanaaf obboleettii dhiiraa miidhaan kee miidhaa kooti quba qabaadhu. Roorroon kee roorroo kooti quba qabaadhu. Diinqaa arabaa isa amma jirtu kana bar silaasitu iyyuu diinqaa ofiitti araba ergachuu danda'a ture hireedhaa bara. Sababa nu jidduu keenyaaf jidduu rabbii rakkoon seeneef sababa jidduu keenyaaf jidduu rabbiitti nagaan hin argaminiif iyyee inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hawaasa kana nu jijjiiruu dhiise malee wanti biraan jiru sababa kootiif sababa keeti. Kanaaf gabaabaadhumatti amaanaa borii amaanaa jidduu keetiif jidduu rabbii amaanaa jidduu keetiif jidduu diinii keetii jidduu keetiif jidduu maqaa keetii jidduu keetiif jidduu kabajaa keetii jidduu keetiif jidduu naannoo keetii wanni itti hadda dubbatte wanni itti hadda jettu haa xiqqaatu haa guddatu waggaa 1000 booda jiraachuu mala. Waggaa 1000 booda dhaloonni dhufee itti ilaalee baduu danda'a akkuma itti ilaalee toluu hin jiraatu. Gariin itti ilaalee tola yooti waan tolu hojjette gariin itti ilaalee badaa hankana isiniin jechuufanii nagaatti naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aatiin dabarbateera nu biraa.